warri macaafa qulqulluu qabdan baafadha. Wangeela Luqaas 13:22 hanga 25tti walii wajjin ilaalla. Akkasedha mata dureen isaa yaada garaa geeddarachuu jedha. Nan dubbisa maqaa Waaqayyootiin akkasedha. Yesuus mandaraa fi gandeen keessa darbee hundumaatti barsiisaa gara Yerusaalemitti adeema ture. Namni tokko yaa gooftaa fayyuuf kan jiran muraasa ta'u moo jedhee gaafate. Yesuus garuu hunduma isaaniitiin balbala isaa dhiphaadhaan ol galuudhaaf ol dorgomaa. Isinittin immoo namoonni baay'een kanaan ol galuudhaaf karaa barbaadu garuu hin danda'ani. Egaa abbaan mana ka'ee balbala erga cufe isaan immoo ala dhaabatanii balbala rukutu. Yaa gooftaa nuuf bani tanii hin wawwaattu. Abbaan manichaa immoo ani isin hin beeku lafa isin dhuftanii isin hubadhu jedhee isiniif deebisa. Luqaas 13 kana keessatti waa'ee karaa jireenyaa gabaabaatti wajjin ilaalla. Namni kana fudhatee jireenyatti dhufaa ulfina arga. Wangeela Luqaas boqonnaa 13 kana guutuu isaa yeroo dubbifnu waa'ee yaada garaa geeddarachuu waa'ee haareffamaati. Dubbii kana kan barsiisu Yesuustu waa'ee karaa kana barsiisa. Waa'ee karaa jireenyaa kana. Karaan jireenya jettu kun murteessaadha. Namni kan inni guddachuu danda'u, kan inni jiraachuu danda'u, kan inni deddeebi'ee gara jireenyaatti dhufuu danda'u murteessaa karaan irra jirudha. Nama tokko jireenya irra jirta kan jettu ka deemaa jira kan itti jettu karaan irra jiru. Karaan irra deemaa jiru murteessaadha. Daandii tokko malee eessayyuu ga'uu hin dandeenyu waan ta'eef dhala namaa tokkoof kan jireenyatti isa fidu jireenya jettanii kan isin yaaddan karaan irra jiru. Kanaaf Yesuus akkas jedhe waa'ee karaa isa dhiphaaf karaa bal'aa adda baasee barsiise. Akkas jedhe karaa inni dhiphaanii karaa jireenyaati jedheetu Yesuus barsiisa jajjabaa barsiisu argina. Namni kan inni badus karaa jireenyaa yeroo gaddisuudha. Namni tokko kan inni guddatu immoo karaa jireenyaa yeroo qabatu. Garaagarummaan nuyi fi guddina keenyaa murteessu karaadha. Namoonni tokko warri karaa jireenyaa irra deemaa jiran abdii qabu. Maaliif har'a yoon qaban ta'eyyuu bor qabu waan ta'eef. Namoonni karaa guddinaa qabatan abdii qabu, abdii guutuu qabu. Kanaafuu waa'een karaa jireenyaa murteessaadha. Addunyaan amma nuyi seena keessa jirru kun namni hundinuu deemsarra jira. Inni maraatuun deemsarra jira, inni sobu deemsarra jira, inni oliin dha'u deemsarra jira, innatu deemsarra jira, kiristaanoonnis deemsarra jiru. Hundiyyuu deemanii lafatti galan qabu. Karaa baay'ee biyya lafaa kanarra jira. Achi keessaa kan keenya garuu karaa jireenyaa kan dhufee nu barsiise Yesuus. Yeroo tokko wanti asirratti nu arginu waa'ee karaa baduuti. Namni karaa badee baraan hundee hin galu biyyatti. Namni karaa badee mafa. Namni amma magaalaa Finfinnee naqa jedhee asii gadi gara Wallaggaatti karaa badee magaalaa Finfinnee irraa fagaachaa deema moo itti dhiyaachaa deema? Irraa fagaachaa deema. Namni immoo gara Wallaggaatti hin gada deema jedhee gara Finfinnee irra deemu maal ta'e jechuudha? Innis Wallagga irraa fagaachaa deema. Waa tokkoon isinitti hima. Nama karaa badee hakiimiinis hin danda'u, dookterris hin danda'u, gorsis hin danda'u. Karaan sii kajeellaan guddinni salphaa. Makiinaan amma kan inni walitti bu'u karaarraa kaatee moo karaarra jiru. Karaarraa maqee lubbuu namaa balleessa. Ilmi namaas akkuma kana yeroo karaan ganama kana barsiisurraa see tokko kaatu jireenyatti nufu. Deebi'ee jireenyatti dhufuun isaa ulfaataadha. Amma baay'een namootaa jechuudha addunyaa kanarraa waan isinitti himu. Yesuusii wajjin gargar deemaa jiru. Karaa badan. Karaa isaan irra jiran karaa addaa. Daandii addaa. Kanaaf Yesuus karaa jireenyaa jedhee jalqabe. Mee karaan jireenyaa kun ilmi namaa karaa qabannaan guddachuun isaa salphaadha. Jireenyi dhala namaa kun karaarraa maqeennaan deebisuun isaan ulfaata. Kanaaf Yesuus barumsa inni barsiise keessa aniyyuu jedhe Yesuus. Anumtiyyuu maaloo dhadheen ani karaadha dhugaadha. Yesuusuma jechuun maal jechuudha? Karaarra deeman jechuudha Yesuus. Kee jechuun karaa isaa malee biyyoorra deeman jechuu goomina. Amma Yesuus duukaa jiraattee Yesuus duukaa deemtee yaaddayin inni karaadha. Hamma gaafa isaa wajjin deemaa jirtutti amma gaafa isaa duukaa jirtutti karaan kee hundinuu banamaadha. Yoo rakkinni jiraateyyuu gidiraan jiraateyyuu karichi karaa eebba. Kanaaf Yesuus Luqaas 13 keessatti yeroo barsiise jalqabe tokko kaasee yeroo laaltan namoota hedduudhaan ani karaadha kara koo kottaa jedheen ani karaadha na duukaa deemaa jedheen. Ergi karaan kun karaan jireenyaa jiratee karaa jireenyaa akkamittiin nana karichi immoo maal fakkaata? Mee waan karichi fakkaatu isinitti. Amma karaan jireenyatti geessu dhiphaa, karaan badiisatti geessu garuu bal'aadha. Karaan jireenyaa ergi dhiphaadha ta'e eessarraa argina? Luqaasuma 13 lakkoofsa 22 irratti Yesuus maal jedhe? Balbala isa dhiphaadhaan ol galaa. Karaa jireenyaa kun maal fakkaatu yoo ta'an dhiphaadha jechuun maal jechuudha? Amma kiristaanni tokko erga gaafa kiristaana ta'eeti kaasee akka dubartii ulfaati, akka barbaadeen utaalu, akka barbaadeen fiigu, akka barbaadeen nama wajjin wallaansoo hin qabu kiristaan. Maaliif? Karicha isa dhiphaa jechuun erga gaafa kiristaana taatee kaatee akka warra ulfaa'eeti. Waan barbaade nyaachuu hin dandeessu, waan barbaade uffachuu hin dandeessu. Gaafa kiristoositti amantee kaatee jireenyi kee akkas ta'eera taanaan waan isitti mamisiraachoo guddaa. Dargaggoon, abbootiin, haadholiin kiristaana taatanii ardii kamirrana kan hordoftan taanummaan keessan waasin
isin godheera isin jijjiireera taanaan isin karaa jireenyaarra jirtu. Amma karaawwan dhiphaan kun baay'ee barsiifameennu. Isuma foonii kana iyyuu jiraachuu fi karaawwan jireenya sirrii ittiin jiraatan karichi dhiphaan. Maaliif namni tokko guddachuu barbaade yoo teessuma kan foonii kana gattaa'ee kasala qabsiisee buna danfisuu irraa ka'a. Hanqaaquu gabaatti geessee gurguruu irraa ka'a. Barbaree gurguruu irraa ka'a. Birrii 500 600 irraa ka'uu gaafata. Karichi dhiphaadha karaa inni dhugaa. Garuu saamtee guddachuu barbaadda karaa saboochoo yoo ta'e har'uma galgala isa Oromoo dandeessa. Miidiyaan adda addaatii fi waa inni dubbatu isinitti hima. Jireenyi kiristaanummaadha. Gicciitiin qabu tola. Mee waan isinitti biyyi nuyi jirru kun biyya eenyuti beektu? Isa amma nuyi biyyi gamaa kan keenyaa gajjallaan kan keenya jennee ol jennu kaa duwwaa miti. Biyya seexanni itti gad darbatame mootummaan seexanaa keessatti gad darbatame keessa jira. Biyya seexanni itti gad darbatame keessa jira. Kanaaf cunqursaan sitti baay'ata. Kanaaf lolli sitti baay'ata. Kanaaf dhukkubi sitti baay'ata. Kanaaf ati har'a dhukkuba tokkorraa fayyitu borimmoo dhukkuba biraa sitti dhufu. Maaliif? Biyya seexanni bite keessa waan jirtu. Kanaaf jireenyi kiristaanummaa biyya lafaa kanarratti karaa dhiphaara. Kiristaanni tokko ergi waldaa dhufe akka isaa durii dullaa dandeemba. Harkisaa irraa murama. Harka isaatti nama lolan. Kiristaanni tokko ergi gaafa gara waldaa dhufeeti. Dhagaa maqaa waldaa balleessame. Wanti inni nyaatu daangaa qaba, wanti inni uffatu daangaa qaba. Yeroo tokko gaaffii waan isinitti ka'uun deebisa. Ati waldaan haasa'umtaa, ati waldaan haftuu, waldaa gargaartaa, biyyaa darbeera garuu siif hin dabarre. Gaaffii sitti hin kaasin kun maaliif jedhe? Ati yeroo ammaa kun biyya lafaa isicha kan keenyan ta'an biyya ormaa galaa biyya ormaatiin Itoophiyaa jiraadhu. Itoophiyaa ala jiraadhu. Galaa biyya ormaa. Ergi galaa biyya ormaa taate hamma gaafatas jiraattutti garuu afurri waaqayyo si geggeessa. Kanaaf Yesuus karaa isa dhiphaadhaan ol galuu. Karaa isa dhiphaadhaan maal ta'u? Macaafa qulqulluu kana keessaa yeroo waa'ee karaa dhiphaa dubbadhu nan kolfa. Maaltu si kofalchiisa hojjettan? Namoonni baay'een maal dhaga'anii jiru? Karaan biyyi lafaa kun yoo katte yoo amma warri Ameerikaa jiraatanii jireenya boqonnaa qabu jiraatu jettanii yaaddanii masiyyoon jireenyi lafarraa lafinni itti kiristaanotaan mijatu tokkoyyuu karaa dhiphaa dargaggoo kana fudhattee naan nama ta'a. Amma kiristaanota keenya baay'ee biyyi lafaa nyaateera. Waraabessi biyya lafaa nyaateera. Buusosaadha. Akkasiin jedhe waaqayyo addunyaa kana keessaa namatti kadhattu tokkoyyuu hin jiru siin jedhe. Namatti attee maaloo kana naa godhi jettu hin jiru. Abbaan kee hojiis qaba, manas qaba. Lana dhaga'i dhugaa argeessitti manas qaba, hojiis qaba, biddeenis qaba. Ati garuu karaa isa jallaa dhiisii karaa isa gaarii kana filadhu. Kadhadhu waldaa dhaqi waaqessi utaali isuma dhugaa soomi siin jedhaa hiramoo waldaa dhiiftee soomii dhiiftee garee kadhannaa kee keessaa baatee maaltu na gube jettee hirriba rafaa jirta. Yoo akkattee kottu karaa isa dhiphaa kanatti. Karaa inni dhiphaan karaa jireenyaati. Karaa inni bal'aan immoo karaa boojjati. Bal'aa jechuun wanti si daangessu hin jiru. Amma baay'een kan akka maraatuu godhatan kun hedduun isaanii eessaa ka'an yoo jette waldaa keessaa ka'an. Tokkoon warra peentee warra gamaatti, tokkoon warra peentee warra gamanaati. Karaa isa dhiphaa kana yeroo hundumaaf hin hodhatu. Mee gara karaa dhiphaatti akkamitti dhufnaa qabxiiwwan sadii isinitti hima. Isa tokkoffaa dorgomaa ta'uu qaba. Mee Daani'el 1:8-9 naa dubbisa. Daani'el 1:8-9. Daani'el garuu nyaata mootichi nyaatuu fi dhugaatii inni dhugu soorachuudhaan akka of hin xureessineef garaa murate. Kanaaf of xureessuu kana keessaa ooluudhaaf hangaficha warra hojjettoota sanaa hin kadhate. Waaqayyo immoo Daani'el faara tolaadhaan fi gara laafina akka hangaficha irraa argatuuf hin godhe. Har'aa jalqabee Waaqayyo nama safara keessatti teessutu hin ta'in hafuura biyya lafaa kana dorgomee moo sirraa kaa'u. Daani'el akka godhe ijoollee dhaggeeffadhaa. Bara 605tti booji'amee biyya Baabiloonitti geeffame hiriyoota isaa wajjin. Gaafa geeffamu warri safara maal jedhanii nyaata mootiidhaaf ta'u nyaata nama xureessu qopheessaniif bookaaf daadhii qophaa'e biyyicha keessatti. Mucaan dargaggeessa. Amma Daani'el akkas jedhe maanni isin qaltan kun jedhee gaafate. Waaqa tolfamaaf kan qophaa'edha jenna. Daani'el akka jedhe ani nyaadhu jedhe. Maal malee Waaqayyo wajjin walitti hin bu'u karaa dhiphaa filadheera. Nyaati koo daangaa qabaa'e. Nyaata bal'aa nyaata hin dage nyaatameen dhumne nyaata taanaan immoo nyaatiti nyaattu bal'aadha garuu jireenyi jiraattu immoo dhiphaa. Daani'el nyaati isaa daangeffamaa jireenyi isaa garuu bal'aa. Daani'el hin nyaadhu jedheen attamitti ennaan maal nyaatta reennaan raafuu nyaadha. Amma Daani'el akkuma jedhe kanaan nyaaticha hin didi. Gaafa dhaqanii kiiloo yaabame warrattiin cooma mootii ofitti tartee farsoo mootii dhuddee malkiidhaan amma Daani'el ga'uu dadhabde. Hojiidhaan amma Daani'el ga'uu dadhabde. Namni yeroo baay'ee Waaqayyoof jireenya daangaa keessa jiraatu lubbu buleessa. Haasaan keessan hojiin keessan Daani'el ani nyaadhu guyyaa tokko jarri kun Daani'eliin hammeessanii boolla leencaatti geessan isa dhumaati Daani'el jaaqudha irraa yeroo argitan. Namni jireenya daangaa qabu meejoo leencan sodaatu. Amma nuuni
suuqii yeroo dhattan haadholiin abbootiin of eeggadha. Mana rifeensaa yeroo dhattan dargaggoonni of eeggadha. Yeroo uffattan of eeggadha. Jireenya daangaa qabu jiraata taanaan lubbu buleessa. Kun sinafu taanaan garuu bala. Dorgommiidhaan nannaan inni lammaffaa geggeessaa hafuura qulqulluu Galaatiyaa 5:16 dubbise baako. Ani garuu hafuuraan geggeeffamaa jiraadhaa malee fedha fooniin raawwatinaa nan jedha. Fedhi foonii hafuuraan hin morma. Hafuurris fooniin hin morma. Akkamitti gara karaa dhiphaatti dhufnattan geggeessaa hafuura qulqulluu jala teenye. Nama baay'ee wanti geggeessu Galaatiyaa 5 irratti Paawulos yeroo barreessu akkeedha. Hafuuraan geggeeffamaa. Amma yeroo kana hafuuraan geggeeffamuun ulfaataa. Maaliif? Yoo haadhi manaa hafuura qabdi ta'e abbaa manaa hafuuraan qabu. Inni immoo biiraadhaan geggeeffamee dhufee mana jeeqa. Yoo immoo abbaan manaa kee ashkum baadhatee jette niititu seexanitti galee fida. Maaltu geggeessa? Mariin isaanii maal ta'uuf? Shufeeriin namoota tokko eenyu? Hafuuraan geggeeffamaa jechuun maal jechuudha beektu? Geggeessaa biraan immoo jira. Kayi nama jees, kayi hati, kayi sobi. Kan nuun jedhu immoo hedduu. Yoo hafuuraan geggeeffamta ta'e bagan baricha hin dubbatin. Yeroo Waaqayyo jaakeessii baasu. Yeroo Waaqayyo hafuuraan geggeeffamuun jechuudha. Amma baay'een keenya foontu nu fuudheefi bara hafuuraan geggeeffamtume waraabessi kunoo duumessi hin jiru. Hafuurri qulqulluun deemi ankees miti. Ce'i ankees miti. Raajiin si fuudhee kee boolla silicchisuu danda'a. Paasterii tamanattu si fuudhe. Foon kee kun immoo balaan. Amma namoonni baay'een as keessa garaacha dhukkubdan ikkoo dhukkuba keessantu garaacha miti. Garaacha isa mirgaa garaacha isa bitaa rukute. Maal jedhee? Aari. Yeroo Waaqayyo sige hafuuraan geggeeffamtume namni dho'ee boositti baataati dhimma hin qabu. Hafuuraan geggeeffamutti dhufta taanaan boqonnaa karaa dhiphaa kan itti argachuu dandeessu fooniin geggeeffamtee miti. Yeroo namni si bukkee taa'ee nama matu hojiin sun hojii foonii moo hojii foonii miti. Keessaan qaba biraa ka'i. Yeroo namni nama jibbuu sitti odeessu hin jibboon. Dargaggooti immoo kagootu kajeellaa bara dargaggummaa keetii irraa fagaadhu. Mee nama si bukkee jiruuni Paawulos akkas jedhe Xiimotewos hin jedhin. Kajeellaa bara dargaggummaa rigachuun dhiyaachuun akka Samsoon boolla nama boosaa jedhe. Warri dargaggooni Kiristoosiif jiraachuun barbaadu yoo ta'e abbootiin jiraachuun barbaadu yoo ta'e warri daadhii irraa kaan daadhii ishee nama macheessus daadhii dhugi isin hin jedhu mana daadhii isaatii karaarraa fageeffadha malee bira dannaan suus isaatiin sin godha malee inni bayyesuus miin naga foon gaafate kanatti ittuu tammaata ittuu si nyaata amma akkatti kumni isinitti himu dhoqqeerra hin ejjenna beeka. Kanaafuu baqachuudhaan karaa dhiphaa karaa hafuuraatiin kana goonaan immoo leenca simmootaa raftee bulti.